Viidiyoon kan kuwarraa warroota rifeensi kan keessaa naphitee akkasuma immoo kan fuulduraan isinirraa dhume sababa bu'aatee sababoota garaagaraatiin kan isinirraa dhume akkamittiin deebisnee magarfachuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Viidiyoon kiyyaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti wajjin turaan sinin jedha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galanni waaqayyoo dhafaa ta'u isin lafa jirtan akka nagaa naasatan abdiin isinirraa qaba. Warroonni haaraa dhuftan baga nagaan dhuftan sinin jedhan jira. Warroonni jalqaba turtan immoo baga nagaan eeddanii warroonni amma haaraa dhuftan subscribe like share godhaan sinin jedha. Egaati gamanummaan gara viidiyoo hiyyaarratti sin dabarse jechuudha. Egaati habbisuudha yookiin immoo xuqura smuudii yookiin qurunfuda gurraacha jedhama afaan keenyan jechuudha. Isa maankaa sadiitti naqna jechuudha. Maankaa sadii ni qopheeffanna jechuudha. Argaa jirtanii maankaa sadii saayinaatti naqeetiin hin jira. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Warroonni maqaan isaa isiniif hin galallee argitan beekuu dandeessan jedheetananii kaameraatti dhiyeessee isinitti argisiisuutti hin jira. Egaati maanka sadii erga haala kanaan qopheeffanneetii booda yoo huuraa wantoota akka awwaaraaf keessaa qabaatan ta'e keessaa balleessuu qabna jechuudha. Egaati haala kanaan maashinii yookiin immoo isa nuuf daakutti ni naqanna jechuudha. Erga daakneetii booda erga sirriitti daakamuudha qabaata jechuudha. Bullaa'uudha qabaata maaliif zayitii nuti barbaannu keessaa akka nuuf bahuudhaaf jechuudha. Egaati abiddarratti danfisuudhaan ta'uu danda'a garuu haala kanaan osoo ta'e bareedaadha. Maaliif qurunfunni gurraachi abiddarratti illee yoo isne keessaa nuuf hin bahu waan ta'eedhaaf jechuudha. Jajjabaata waan ta'eedhaaf daran waan jajjabaatuuf haala saniin keessaa baafachuun zayitii keessaa baafachuun waan nuuf hin danda'amne. Egaati haala kana erga doqosneetii booda burcuqqoo qulqulluu isaa erga qopheeffanneetii booda maankaa sadii itti naqana jechuudha. Akkuma argaa jirtan maankaa sadii erga itti naqneetii booda zayitii rifeensa kan keenyaaf nuuf ta'u yeroo hunda rifeensa keenyaaf itti fayyadamnu kokonaat oolii ta'uu danda'a, weeraa zayitii ta'uu danda'a. Zayitii dhimma rifeensa keessan fayyadamtan kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Rifeensa keessan itti fayyadamtanii. Egaati ani xiqqeessituma hojjechuu waan barbaadee fi haala kanaan maankaa sadii asitti naqeetiin hin jira. Isinillee meeshaa qulqulluu ta'etti meeshaa foolii hin qabnetti naqachuu isinirra jiraata jechuudha. Maaliif wanti foolii adda addaa yoo qabaate rifeensa keenyaaf gaariin ta'u jechuudha. Kanaaf ani zayituunii yookiin immoo weeraa zayitisa jedhamu sanaan fayyadamaa jira jechuudha. Egaati maankaa sadii itti naqa jechuudha. Akkuma argitan kana maankaa sadiitti naqeetiin hin jira. Maankaa sadii erga naqneetii booda waliin dhoofne jechuudha. Sirriitti waliin dhoofne akka isaan wal fudhataniidhaa fi egaati haala kanaan bilqaatii qabaachuu dandeessanii wanta barbaadan naqachuu dandeessanii meeshaan isin mijatu suntu beeka. Egaati xiqqootti baay'ate jechuudha. Zayitii dabaladheetiin hin jira. Egaa haala kanaan waliin dhoofneetii booda haala kanaan qadaannee torbee tokkoof ni teechifna jechuudha. Torbee tokkoof erga teechifneetii booda sana booda keessaa dhimbiibna carqis yaa ta'u yookiin immoo wantoota akka shaayii maxalalaa shaayii keessaan xalalachuu dandeenya jechuudha. Argaa jirtan jedhetan yaada. Egaa erga qadaannee teechisnee turee yookiin dirqama torban guutuun qabu guyyaa 3 guyyaa 4 wanta akkasii qadaadan teechistanii sanaan booda keessaa dhimbiibuu dandeessu jechuudha. Yoo keessaa dhimbiibdan zayitiin gurraachatu keessaa isiniif ba'a jechuudha. Egaati zayitii sana bakka rifeensi keessan haphatee addarraan ta'ee rifeensa keessan dijjuu keessan ta'ee bakka kamittiyyuu dibachuu dandeessu jechuudha. Rifeensa zayitiin kun bakka alaallee ni bitama, faarmaasiidhaallee ni bitama, online shopirraallee ni bitama jechuudha. Warroonni bitachuu hin dandeenye, warroonni mana arbaa keessa jirtan madaamii keessaniif isinii fiduu hin dandeenye jechuudha. Egaati haala kanaan hojjettanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Warroonni bitachuu barbaadan immoo suura isaa jalqaba irratti isiniif kaayatanan jira. Egaati achirraa screenshot gootanii achirraa kaafattanii bitachuu hin dandeessu jechuudha. Faarmaasii deemtanii gaafachuu hin dandeessu. Egaati haala kanaan hojjetannee manuma keenya keessatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Hedduun kan keessaa rifeensi keenya fuulduraan nurraa dhumatee jira warroota jettaniidhaaf jechuudha. Yeroo kamiyyuu dibachuu dandeessanii dibattanii dhiqachuun dirqamaa miti. Gaafuma rifeensa keessa miiccattan dhiqadhaan sinin jedha. Like, subscribe, share, comment gochuudhaan maatii keenyaaf ta'uu hin dagatinaa. Galatooma.